keessatti barataan tokko loltoota faashistii bilisiginnaan hidhaatti darbatame. Murtii haqaa dabalata qaba. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii ganda guddattuu Gannatii jedhamu keessa ergamtoonni murna bilisiginnaa barataa tokko ukkaamsuun hidhaatti darbatanii hiraarsaa jiraachuu jiraattonni gandichaa irraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Barataan kun bultii jabeessaa kan jedhamu yoo ta'u innis adoolessa 24 bara 2026 dukkaana saamunaa bitachuu dhaqee loltoota faashistii Abiy Ahmediin hidhaatti darbatamuu maddeen dabaluun ibsaniiru. Barataan kutaa 12ffaa kan baratu barataan kun deeggaraa waraana bilisummaa Oromooti maqaa jedhuun yakkamee waajjira poolisii aanichaatti hidhamee dararamaa jiraachuu fi akkuma aanichaatti sarbamni mirga namoomaa qonnaan bultoota, barattoota, dafqaan bultoota, harka qalleeyyii, maatii qabsaa'otaa fi sabboontota ilmaan Oromoo irratti raawwatamu jabaateetti fufee jira. Aanaa Bachoo keessatti ergamtoonni bilisiginnaa jiraattota saamuu ammeessan. Adinasaaf Jaalutubaa qabsoo. Godina Kibba Lixa Shaggar Aanaa Bachoo gandoota akka Qoree Abaaboo, Sarbinyaa fi Warjaa Gooroo jedhaman keessatti jaleewwammaa fi bilisiginnaa torban darbe irraa kaasee hanga gabaasni kun qindaa'etti jiraattota irratti saamicha ulfaataa raawwachaa jiraachuu maddeen irraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Aanichatti humnoonni badii bilisiginnaan hidhachiisee hojii seera qabeessaaf osoo hin taane qawwee hidhatanitti dhimma bahuun hojii shiftummaa saamicha uummataa irratti fuulleffachuun dantaa mataa isaanii qofaaf jecha bifa gara jabina hamaan guuteen maqaa kaffaltii gibiraa jedhu dahoo godhatanii jiraattota gandoota kanneenii irraa guyyaa guyyaan qarshii 12,000 hanga 20,000 taabanii giiphii isaaniitti guuttatanii fiigichaan gandeen kana gadi dhiisanii deemu jechuun maddeen itti dabaluun Oromiyaa Naashinaal Miidiyaaf feeraniiru. Gareen shiftootaa kunneen wayita manneen hawaasaa irra deemanii saamicha kana raawwatan namoota sababa adda addaaf mana hin jirre mana isaanii cabsanii mi'oota mana keessaa hunda kan gubamu ibidda itti shiduun gubaa kan cabuu danda'u cabsaa beelladoota mana biratti argan immoo hanga lukkuutti osoo hin hambisin guurratanii deemaa akka turan jiraattonni ONN dubbise gochicha balaaleffachuun dubbatu. Godinichatti murni saamtota bilisiginnaa gubbaa haga gadiitti wal tumsuun yeroo garaagaraatti hawaasa qaala'insa jireenyaan waadamaa jiraachaa jiru irratti saamicha daangaa darbe raawwachuun yakka seenaa fi seerri yoomuu hin daganne dalagaa akka jiran irra deddeebiin gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Godina Matakkal keessatti ergamtoonni bilisiginnaa hawaasa nagaa mandhaatti darbachaa jiraachuun himame. Gabaasa kanaaf Jaalurgufaa Diinaa. Godina Matakkal aanota akka Dibaaxii fi kanneen biroo hedduu ta'an keessaa murni faashistiin bilisiginnaa hawaasa nagaa mana adabaatti darbachuun hiraarsaa jiraachuu jiraattonni aanichaa tokko tokko dubbisne arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Jiraattonni aanichaa dubbisne ONN akka himanitti jaleewwan bilisiginnaa qonnaan bultoota hojii qonnaa irratti bobba'uun maatii isaanii jiraachisan. Qunnamtii qaama siyaasa kamuu nama hin qabne maqaan isaanii Kaffaalee Baqqalaa fi Shaambal Garbaa kan jedhamanii fi kanneen biroo 20 ol ta'an badii tokko malee maqaa hariiroo obbo qabdu jedhuun baatii tokko oliif waajjira poolisii godinichaa keessatti hidhuun hiraarsaa jiraachuu ifoomsaniiru. Kaadiroonni sirna bututaa impaayirichaa godinicha keessatti wixineen isaan hawaasa Oromoof wixinan daandii guddinaaf misooma hawaasichaa deeggaruu osoo hin taane turree saamichaa ajjeechaa hidhaa fi qe'ee jireenya isaanii irraa kan buqqisu saganteeffatanii bobba'aa jiraachuun isaanii beekamee jira. Aanaa Jalduu keessatti jaleewwan faashistii bilisiginnaa dargaggoo tokko mana hidhaatti darbachuun himame. Lammii waan qindeeffate qaba. Godina Lixa Shaggar Aanaa Jalduu ganda Osolee keessatti adoolessa 24/2026 murni maafiyaa bilisiginnaa dargaggoo maqaan isaa Januu Qananii jedhamu badii tokko malee situ milishoota keenya amansiisuun gara wabootti geessaa jira maqaa jedhu da'oo godhachuun reebicha ulfaataa irratti erga raawwatanii booda waajjira poolisii aanichaa keessatti darbachuun dararaa jiraachuu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Jiraattonni gandichaa Oromiyaa Naashinaal Miidiyaaf akka himanitti gareen faashistii bilisiginnaa dargaggoo deeggarsa qaama siyaasaa kamuu nama hin qabne deeggarsa maatii irratti hundaa'uun jiruuf jireenya isaa gaggeeffatu waan inni quba hin qabneen yakkaniin reebicha ulfaataa haga qaama laalessuutti erga irratti raawwataniin booda waajjira poolisii aanichaa keessatti darbachuu himanii yeroo ammaa kana haalli fayyummaa isaa haala yaaddessaa keessa jiraachuu ifoomsaniiru. Abiyyi hoomaa waraanaa fi jaleewwan isaa guutuu Oromiyaa keessatti bobbaasuun uummata harka qaleeyyiidhaatti dararuun saamsisuun ajjeesuu fi qe'ee fi qabeenya isaanii golgoleessuun akka waan umurii aangoo isaa dheeressuutti yaada akka jiru gochoota ergamtoonni isaa hawaasa nagaa irratti guyyuuraa raawwachaa jiran ni mirkaneessa. Israa'el xiyyaaronni Ameerikaa boombii darbatan buufata ishee fayyadamuun Iraaniin rukutuu ibsite. Walinasaaf Jaalfaajii Bilisummaa. Ministeerri ittisaa Israa'el kaas kibxata kaleessaa xiyyaaronni waraanaa Ameerikaa yeroo haleellaa Iraan irratti raawwatan buufataalee Israa'el fayyadamuu isaanii ibsuun biyyi isaanii yoo xiyyeeffannaa argate haaloo ba'uuf qophii ta'uu irra deebi'anii ibsaniiru.
Lolli Ameerikaa fi Iraan gidduutti taasifamaa ture jimaata irraa eegalee kan dhaabbate yoo ta'u, haleellaa Ameerikaan halkan 13 Riippaabilika Islaamaa irratti raawwatte booda erga dhukaasa dhaabuu baatii eebila keessa ture kufee booda. Waraana dhuma baatii guraandhala keessa haleellaa Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti raawwataniin jalqabame keessatti Israa'el diinummaa marsaa dhumaa irratti hin hirmaanne. Dhugaan jiru yeroo ammaa kana kunis sa'aatii tokko keessatti jijjiiramuu danda'a. Iraanonni biyya tokko malee naannicha keessa jiru hundarratti dhukaasaa jiru. Mootummaa Israa'el jechuun kaasi chaanaalii mirgaa Israa'el chaanaalii 14 himeera. Itti dabaluunis xiyyaaronni Ameerikaa haleellaa raawwachuuf asirraa ka'aa akka jiran ni beeku jedhan. Kana jechuun boru maal akka ta'u beekna jechuu miti, deebii keenya maal akka ta'u beeknaa jechuudha. Anis beeksiseera, ministeerri muummee beeksise, akkasumas guutummaatti fagoone Israa'el yoo dhukaasa jala dhuftee humna guutuun deebifnaa jedhan kaas. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp wiixata gama lamaan guyyaa sadaffaaf walitti aansuun dhukaasa yeroo qabatanii jiranitti Iraan walii galtee nagaa mariidhaan irra ga'uuf abdii qabaachuu isaanii ibsaniiru. Gumbii Bordoddee keessatti jaleewwan bilxiginna hawaasa hiraarsaa jiraachuun himame. Jaalfalmataan lammii dabalata qaba. Godina lixa Harargee aanaa Gumbii Bordoddee Araddaa Sabbaqaa keessatti jaleewwan bilxiginnaa gaafa adoolessa 26/2026 jiraattota raarsaa turuu jiraattonni irraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Haaluma kanaan loltoonni maafiyaa bilxiginnaa araddichatti bobba'uun maqaa ilmaan keessan tudhatee bosonaan lolaa jira jedhuun manneen hawaasaa irra deemanii kaan reebaa kaan immoo arrabsoo safuu hawaasichaa cabsanii arrabsaa turuu fi dargaggoota maqaan isaanii Fuad Jamaalii fi Muaz Jamaal jedhaman bakka isaan hojii dhuunfaa isaanii hojjechaa jiranitti deemanii isin waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jechuun wayita qabuuf yaalan lameenuu bineensota namaaf illee kanaan qabamuurra jedhanii jalaa fiignaan itti dhukaasaa bosonaan ga'anii biraa akka deebi'an jiraattonni foomsaniiru. Akkasumas araddichumatti manguddoo waggaa 100 olii kan ta'an Shee Usmaan Hawaas nama jedhamu immoo maatii keetu aboosoora jechuun maatii isaa fi olloota isaanii bara dheeraatiif biratti kabajaan jiraachaa ture biratti hanga lubbuun isaa keessaa ba'uu ga'utti reebichaan qaama isaa laalessanii deemuu maddeen itti dabaluun Oromiyaa Naashinaal Miidiyaa feeraniiru. Sirna dhableeyyiin ergamtoota bilxiginnaa goleewwan Oromiyaa mara keessatti saalaa fi umuriin osoo adda hin baasiin ilmaan Oromoo hedduu reebuu hidhuu fi raarsaa ulfaataa irraan ga'uun badii seeraa tokko malee yakka maataa isaa jiraachuun hubatameera. Aanaa Amuruu keessatti loltoonni PP qonnaan bultoota gara leenjii waraanaatti guuraa jiraachuun himame. Gabaasa qindaa'eef Jaalfaajii Bilisummaa. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu ganda Maakkannoo jedhamu keessatti gaafa adoolessa 27/2026 loltoonni maafiyaa bilxiginnaa jiraattota dirqamaan gara dirree waraanaatti guuraa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Haaluma kanaan namoonni ukkaanfamanii gara waraanaatti fe'aman hedduu yoo ta'an ammaaf kan maqaa isaa arganne obbo Tolaa Guddataa kan jedhamu ukkaamsanii gara leenjii sirnichaatti geessuu eeraniiru. Akka jiraattonni jedhanitti humnoonni maafiyaa kunneen halkan manneen hawaasaa irra naanna'uun abbootii maatii ukkaamsanii butaa guyyaa ammoo bakkeewwan hawaasni gandichaa dalagaa dhuunfaa isaanii hojjetanitti adamsuun meeshaa irratti dhukaasuun butanii fedhii isaanii malee gara dirree lolaatti bobbaasaa jiraachuu ONM itti himanii jiru. Aanaa Jadduu keessatti loltoonni bilxiginnaa fi gantoonni hawaasa hiraarsuu cimsanii itti fufan. Bal'ina isaaf Jaalwabii Biyyaa. Godina Lixa Shaggar aanaa Jalduu guutummaa keessatti ergamtoonni bilisiginnaa fi gantoonni mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo torban darbe irraa eegaluun hanga gabaasni kun qindaa'etti jiraattota dararaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Murni bilisiginnaa gantoota mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo qarshii muraasaan goomsee galchuun meeshaa maleeyyii ilmaan Oromoo irratti saamichaa fi raawwachaa kan jiran ta'uun ifoomeera. Akka jiraattonni dubbisne tokko himanitti gantoonni kunneen hawaasa kaleessa irraa nyaatanii dhugaa turanitti deebi'uun sababoota sobaan yakkanii reebuu hidhuu fi ajjeesuu akkaan jabeessanii jiraachuun barameera. Aanaa Guutoo Giddaa keessatti fiinxaaleeyyiin Amaaraa ilmaan Oromoo ukkaamsuun achi buutee dhabamsiisan. Bal'ina isaaf Jaal Urgufaa Diinaa. Godina Baha Wallaggaa aanaa Guutoo Giddaatti fiinxaaleeyyiin Amaaraa ilmaan Oromoo ukkaamsuun bakka buutee dhabamsiisuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Hidhattoonni daangaa qaxxaamuruun dachee Oromiyaa irra galuu kakatan ganda Luugoo jedhamutti hawaasa Oromoo irratti dhukaasa banuun adoolessa 22/2026 qonnaan bultoota Oromoo obbo Ziyaaduu Jamaaluu manguddoo ganna 60 fi Alii Abdii Ahmadee kan jedhaman ukkaamsanii bakka buutee dhabamsiisuu maddeen odeeffannoo ONM'if ifoomsaniiru. Akka maddeen himanitti qonnaan
qonnaan bultootni kunneen bilchiginnaan hidhamanii dararamaa turuu himuun finxaaleeyyiin Amaaraa immoo loltoota sirnicha ari'anii bakkicha qabachuun ukkaamsanii fuudhanii deemuun ifoomeera. Qonnaan bultoota kana malees kanneen biroo hedduu ta'anis kan waliin jiran yoo ta'u gaafasuma bakka alaltuu jedhamu horii hawaasa heddumminaan saamanii deemuu jiraattonni gandichaa ibsaniiru. Finxaaleeyyiin Amaaraa maqaa faannoo jedhuun socho'an gargaarsa jaleewwan bilchiginnaan hanga funyaaniitti hidhatanii ilmaan Oromoo haala suukanneessaatiin ajjeesuu, ukkaamsanii bakka buutee dhabamsiisuu, qarshii guddaa gaafachuu fi saamuun daba ulfaataa raawwatan hammeessanii jiru. Qondaalli dhaabbata mootummoota gamtoomanii haleellaa qubsiistota Israa'el Weest Baankii keessa raawwatamu dabalaa dhufuun mana marii nageenyaa hubachiise. Jaalbooree addunyaa dabalata qaba. Qondaalli olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii tokko kibxata kaleessaa haala Weest Baankii dhuunfatame keessatti saffisaan ammaataa dhufe irratti sodaa ibsuun jeequmsa keessumaa qubsiistota Israa'el Falasxiinota irratti raawwataman balaaleffate. Torban darbe keessa jeequmsi Weest Baankii keessatti ammaataa dhufe lubbuu namoota nagaa, buqqa'insa miidhaa qabeenyaa irra ga'uu fi hawaasa miidhaman hunda keessatti nageenya dhabuun guddachaa dhufeera jechuun itti aanaan qindeessaa addaa UN adeemsa nagaa baa giddu galeessaa Raamis Alakbaruuf mana maree nageenyaatti himaniiru. Haleellaan qubsiistota Israa'el hawaasa Falasxiin mana jireenyaa, iddoowwan waaqeffannaa fi bu'uuraalee misoomaa siviilii irratti raawwatan sadarkaa sodaachisaa ta'een itti fufeera jedhan. Haleellaa Hamaas Onkololees 7 2023 Israa'el keessatti raawwatameen booda jeequmsi Weest Baankii keessatti dho'e jira guyyaa guyyaan jechuun ni danda'ama. Haleellaa qubsiistota Israa'elii fi rukuttaan xiyyaaraa yeroo hunda gandoota Falasxiin irratti raawwatamee jira. Jimaata darbee qubsiistota Israa'elii fi Falasxiinota gidduutti ganda Teel keessatti walitti bu'insi lubbuu namaa galaafatee kan ture yoo ta'u lammiileen Falasxiin 4 fi lammiileen Israa'el 2 du'aniiru. Itti aansuunis waraanni Israa'el magaalaa Nablusii fi magaalota naannoo ishee jiran hedduu weeraruun duula farra shororkeessummaa jedhee ibse Weest Baankii keessatti yeroo jalqabu lammiileen Falasxiinota 10 hedduun to'annaa jala ooluu beeksise. Dilbata halkan keessaa qondaaltonni Falasxiin akka jedhanitti qubsiistonni Israa'el masjiidota 2 Weest Baankii dhuunfatamte keessatti ibiddatti qabsiisan. Alakbaroof mootummaan Israa'el okkora qubsiistota ittisuuf tarkaanfii atattamaa fi bu'a-qabeessaa ta'e akka fudhatu hawaasa Falasxiin akka eegu akkasumas namoonni yakka kana raawwatan hundi akka itti gaafataman mirkaneessuuf gaafateera.